Asha daawwattoota keenya oduu guyyaarraan tanaa qabannees ni dhiyaannaa. Lolli mootummaa PPT fi waraana bilisummaa WBO gidduutti akkuma itti fufeetti jira. Akkuma beekamu waraanni lola jiddugala Oromiyaadhaa Arsii aanaa Daabbaa fi Arsii aanaa garaagaraa keessatti akkuma itti fufeetti jira. Akkuma beekamu guyyaa har'aa fi guyyaa kaleessaa jiddugaleessaa qaama shaggaritti lolli bifa addaan WBO fi waraana PPT kan gaggeeffamaa jiruun injifannoo garaagaraa injifannoo garaagaraa galmeessaa jira. Akkuma beekamu lola guyyaa kaleessaa aanaa shaggaritti shaggar lixaatti WBO balleessine jechuudhaan waraanni poolisiin milishaadhaa fi humni PPdhaa bobbaaseen osoo deemanii WBOn karatti qabuudhaan injifannoo guddaa waraana garaagaraa harcaasuun isaa gabaafamee jira. Akkuma beekamu guyyaa har'aan tanaattis WBOn injifannoo guddaadhaan godina Arsii aanaa adda abbaatti fi aanaa garaagaraa keessatti gaggeessee injifannoo guddaadhaan akka malee waraana PPdhaa hedduu isaa madeessee kaaniif boojjee injifannoo garaagaraa wal gubbaan gaggeessaa jira. Asumaan odeeffannoo dabalataatiif arraata biyyoolessaa irraa dhageeffanna. Nama tokko ajjeesuun namoota biroo ammoo mana hidhaatti guuraa jiraachuun beekama. Jaalbilisee sabaa guutuu gabaasa kan akka Oromiyaa keessatti ajjeechaan waraana goolessaa PP'n raawwatu haalaan dabalaa kan jiru yoo ta'u, waggootaan Koloneel Abiyyi Ahmed garaan gootti dhufee eegalee lubbuun ilma namaa haga bineensaa qaba jedhamuun ekeraan du'aa qe'ee namaa irra labaa jira. Bifuma kanaanis kaleessa onkoloolessa 22/2023 godina lixa Wallaggaa aanaa Gimbii keessatti namni maqaan isaa Daani'eel Dabalaa jedhamu osoo balleessaa hin qabaatin waraana maafiyaa PP'n akka ajjeefame maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa aanaa Gimbii dubbatu. Akka jiraattotni aanaa Gimbii dubbatanitti bulchiinsa magaalaa Gimbii dabalatee aanota godinichaa hedduu keessatti hidhaa fi ajjeechaan jabaatee itti fufuun namni jiraachuuf wabii jireenyaa dhabee abdii kutannaa guddaa keessa galee jiraachuu dubbachuun dabalataanis jiraattonni magaalaa Gimbii uummanni Oromoo sagalee nuuf ta'a jechuun himatu. Harargee lixaa aanaalee akka Ciroo fi Odaa Bultum keessatti mana hawaasaa gubuu fi hidhaan raawwatamaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Dabalata isaaf Jaalaa Caaluu Rooba. Gidiraan loltoota murna bilisiginnaa hawaasa nagaa irratti adeemaa jiru Oromiyaa keessatti kan ija addunyaa jala dhokatee fi egereessa bichaa yaaddessee yoo ta'u, uummatichis afaan qawwee doorsifamaa jiraachuu fi gocha isaa malee ajjeechaa jumulaan dabalatee qabeenyi isaa gubachuun akkasuma hidhaa jumulaan hiraarfamaa jira. Aanaa Ciroo ganda Najaabaas iddoo addaa Jalloo jedhamutti mana qonnaan bultoota abbaa ilmaa yoo gubanii barbadeessan isaaniinis fuudhanii mana hidhaa kan galchan yoo ta'u, maqaan abbaa ilmaa kunis Abrahaam Bakaree fi abbaa isaa Bakaree badii tokko malee maqaa waraana bilisummaa Oromoon yakkuun hidhanii dararaa jirus jedhan. Akkasuma aanaa Odaa Bultum magaalaa Burqaa keessatti dhaafii saamichi jiraattota irratti hammaachuun torban tokko asitti qofa namoota 6 qabuun mana hidhaa magaalattii keessatti hidhuun dararaa kan jiran yoo ta'u, isaan keessaa nama Bakuraa Muhammad Ahmad jedhamu seera malee qabdanii fiddan jechuun achuma magaalichatti hambisuun namoota 5 ammoo dheengadda jechuun onkoloolessa 21/2023 gara mana hidhaa magaalaa Baddeessaatti dabarsanii jiru jechuun maddeen ONM'tti himan. Akkasuma aanicha keessatti milishootaa fi waraana sirnichaan saamichi dirqamaa hawaasa nagaa irratti halkan da'oo godhachuun gaggeeffamaa kan jiru uummaticha yaaddessaa jiraachuus dabaluun ibsaniiru. Arsii Bahaa aanaa Gololchaa keessatti ajjechaa fi hidhaan jiraattota irratti jabaachuun dhaga'ame. Jaalimoon Afeeyisaa waan qindeeffate qaba. Jiraattonni godina Arsii Bahaa rakkoon irratti jabaatee jira jechuun yaada isaanii arraata biyyoolessa Oromiyaatti akka himanitti ifaan ifatti du'a irratti labsuun waraanni goolessaan PP ilmaan keenya waliin nu duguugaa jira jechuun dubbatan. Haaluma kanaanis godina Arsii Bahaa aanaa Gololchaa bakka addaa Goobensaa jedhamu irraa namoonni 9 waraana maafiyaa PP'n qabamuun namoonni 2 bakkuma sanatti ajjeefamuu fi namoonni 7 ammoo godina Lixa Harargee aanaa Hawwii Guddinaa magaalaa Bilqaa'itti dabarfamuun hiraarfamaa jiraachuunis beekameera. Hidhamtoonni Lixa Harargee aanaa Hawwii Guddinaa keessatti dabarfamanii jiran kunneen rakkoo ulfaataa keessummeessuun rakkoo fayyaa fi qaamatiin miidhamaa akka jiran maddeen ibsuun Yaayyaa Adamii fi Toofiq Aliyyii dabalatee bulchiinsa magaalaa Bilqaa'ee keessatti hidhamtoota irra hiraarfamni gahaa akka jirus gabaasni achi arganne ni addeessamu. Akkuma beekamu haalli yeroo ammaan tanaa waraanni maafiyaa PPdhaa fi waraanni WBO gidduutti gaggeeffamaa jiruun aanaalee karaa Wallaggaa karaa daangaatti
daangaa jiruun waraana fannoodhaa waliin ta'anii akka waboo balleessan walii galanillee waboon injifannoo guddaa wal gubbaan garagaraa waan galmeessaa jiruuf injifannoon uummata Oromooti waboo wajjin ni bilisoomna. Kanaaf dargaggoon ofii qeerroon Oromoo hundinuu akka waboo deeggartanii fi waboodhaa waliin akka dhaabbattan asumaan dhaamsa gama keenyaan isinii dabarsina. jalqabaatiin waraanni Israa'el fi Filisxeem gidduutti onkololeessa torba eegale gaaga'ama guddaa qaqqabsiisaa jiru ammallee itti fufeera. Lola hamaa addunyaan gurra qeensee hordofaa jiru kanaan wanti haaraa jiru maali? Waayilli koo Eliyaas hordofaa waan qindeesse qaba. Onkololeessa torba gareen hidhataa Filisxeem keessaa Hamaas haleellaa battalaa Israa'el irraan gahuun namoonni 1400 ol ennaa ajjeefaman kanneen 220 ol ta'an ammoo butamaniiru. Ministeerri fayyaa Filisxeem akka himetti haleellaa haaloo bahuu qilleensarraa Israa'el ergasii raawwataa jirtuun sa'aatii 24 keessa qofa namoonni 436 ajjeefamaniiru. Kanaanis lakkoofsi namoota Gaazaatti ajjeefamanii 5,000 ol dabreera. Akkasumas daa'imman dubartootaaf jaarrolee dabalatee namoonni 15,273 ol madaaniiru. Ministeerri fayyaa Gaazaa akkuma dhaabbilee mootummaa biroo Gaazaa keessa jiranii Hamaasiin to'atama. مایلم هشدار بدهم به ایالات متحده آمریکا و عامل Ministeerri dhimma alaa Iraan Hussein Amir Abdullahi Israa'el yoo haleellaa Gaazaa irratti raawwatu dhaawwatte jiddugalli ba'aa to'annoon ala ba'uu danda'a jechuun akeekkachiisan. Akkasumas Ameerikaan Israa'eliif deeggarsa waraanaa waan gootuuf balaaleffamuu qabdi jedhan. Ameerikaa fi ergamtuun Israa'el yakka namoomaa fi yakka duguggaa sanyii Gaazaa irratti raawwatan atattamaan yoo dhaaban malee yeroo kamittuu wanti kamuu ni danda'ama. Kanaanis naannichi to'annoon ala ta'uu akka danda'uun akeekkachiisa jedhan. وجود دارد و منطقه از کنترل خارج خواهد شد. Gama kaaniin yaa'iin dhimma Filisxeem irratti waamame walii galtee malee dhuma torbeerra xumurame. Yaa'ichi magaalaa guddoo Masrii Kaayirootti kan taa'ame yoo ta'u bu'aa otoo hin buusne addaan bittinnaa'e. Yaa'ichi kan addaan cite erga jilli Awurooppaa biyyoonni Arabaa Hamaas akka balaaleffatan waamicha dhiyeessan hordofeeti. Qondaalli Israa'el bakka bu'e tokkollee yaa'ii kanarratti hin argamne. Marii dhimma nageenyaa kanarratti ibsa ejjennoo waloo baasuuf walii galamuun dadhabamullee Masriin addatti ibsa tumsa biyyoota Arabaa biroo argatte baafte. Dubbiin ijoo ibsichaa hawaasni addunyaa dhimma Filisxeemiif xiyyeeffannaa gahaa hin kenne kan jedhudha. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin biyyattiin Filisxeemonni ulaa Raafaa qaxxaamuranii gara Masrii akka baqatan gonkumaa hin eeyyamtu jedhan. Gama kaaniin Israa'el waraana lafoon daangaa Gaazaa seentee haleellaa gaggeessuu beeksifte. Humni ittisaa Israa'el loltoota lafoon daangaa Gaazaatti haleellaa gaggeessuu beekseera. Dubbii himaan humna ittisaa Israa'el Daani'eel Hagaaree akka ibsanitti haleellaan kun waa'ee namoota butamanii odeeffannoo funaanuu fi haleellaa marsaa biraa Hamaasitti qophaa'aa jiru fashalsuuf akka ta'e dubbatan. Konkolaattota sibiila uffatanii fi loltoota lafoon kaayyoon haleellaa gaggeeffamee seeliiwwan shororkeessitoota waraana marsaa itti aanuuf qophaa'aa turan mancaasudha jechuun gaazexeessitootatti himan. Haleellaa kaleessa gaggeeffame kanaan loltuun Israa'el tokko du'uu fi 3 ammoo miidhamuu himan. Akkasumas lakkoofsi namoota Hamaasiin butamanii 222 gahuu ibsuun kana adda baasuuf rakkisaa kan godhee ture lammiileen biyya alaa hedduu keessa jiraachuu isaaniiti jedhan. About 2,000 families living in these tents. They are people displaced from the northern Gaza. This is a camp has been built by the UNRWA. Haala Gaazaa keessa jirutti ennaa deebinu ammoo gaazexeessaan BBC achi keessaa gabaasu Rushdi Abu Aluuf kaampii baqattootaa keessaa akka gabaasetti maatiin 2,000 ol ta'an rakkoo hamaa keessa jiru jedha. I was speaking to the families here. They said they are struggling to. Maatii kaampii kana keessa jiranitti haasawaan ture jedhe Rushdi. Bishaan, nyaataa fi mana fincaanii argachuuf baay'ee rakkachaa akka jiran natti himaniiru jedha. Jireenyi Gaazaa keessaa maal fakkaata? Weellistuun baandii muuziqaa Sool magaalaa Gaazaa keessaa Rahaaf mana jiraatan keessaa baqachuun bakka dahoo barbaadaa jiru. وان كيس جرتوس أكنا نمتي. أنا رهف شمالي من غزة عمري 20 سنة. بصراحة أخذ لي وقت قبل ما أتذكر أنا شو كنت بعمل قبل. مكانك يا رهف شمالي جدما. شمري جنة جدماتي غازا كيس انجراد. لقد بتشوف ورانا كان دورا مالو جيتشا كان تريادي تشوف يروم راسنا تفلتي.
namoonni hedduu maatii isaanii guutuu dhabaniiru. Kaan immoo mana dhabanii daandiirra jiru yookaan mana barumsaa keessa ciisu. Waraanni kun dhaabbatee jireenya koo idileetti akkan deebi'u hawwii kooti. Hiriyoota koo wajjin haasofnu akkam jirtu abdiin keessan maali jennee wal gaafanne. Wayita dabareen koo ga'u ani eenyummaa koo irraanfadheera jedheen itti hime. Hawwiin koo tokkichis waraanni kun dhaabbatee jireenya kootti deebi'uudha jedheen itti hime. أنا نسيت حالي Muhammad Abbaayina Zallaqaa jedhamu waggoota 30 siqaniif magaalota godina Harargee ba'aa garaagaraa keessatti to'ataa tiraafikaa ta'uun sochii tiraafikaa si'eessaa turaniiru. Maqaa masoo Gaash Muhammad jedhuun kan beekaman ogeessi tiraafikaa kun naannoo Sumaalee Ogaadeen keessatti dhalatani. Akkamiin hojii tiraafikummaatti akka seenan akkanaan himu. Beljigneetee biroo baallay Ijoollummaa koorraa eegalee fedhiin qabu irratti hundaa'uudhaan bara 1967tti loltummaan qacaramee hojii eegale. Tajaajila irra otoo hin jiru waraana Itoophiyaa fi Somaaliyaa jidduutti bara 1969 gaggeeffame irratti booji'amee waggaa 11 fi ji'a tokko ni hidhame. Achirraa hiikamee gara Itoophiyaa biyya kootti deebi'e. Sana booda bara 1986tti dhuunfaa kootiin baradheen hojii tiraafikaa kana eegale. Jalqaba tiraafikummaan kan hojjedhe Baabbileetti. Ittaansee qobboo yookiin immoo dadar keessan tajaajile. Obbo Muhammad bara 2005 ture kan sooroma bahan. Garuu sooromaan booda fedhii isaaniitiin tiraafikummaan ammallee tajaajilaa jiru. Obbo Muhammad tajaajilli isaan biyya isaaniif taasisan ammallee ga'aa akka hin taanetti ilaalu. Maallaqaan hin gowwoomfamiin hafuun koo kanan nageesseera. Utuu kanan taane namni hundi qubanatti qaba ture. Waan gaarii hojjechuun gaariidha. Urgooftuu gaariirra maqaa gaariitu caala. መልካም ስም ይበልጣል እኔ ለሀገር ያላገለገልኩ በሁሉም በእውነት ነው የምነግርህ Anammayyu biyya koon tajaajillee dhugaan sitti hima. Somaaliyaatti hanganee dafqa adii dafqutti na hojjechiisani. Asitti garuu bifa gaarii qabaadhee mindaan lamanaaf kaffalamaa biyya koo tajaajilee jechuun danda'u. አገለገልኩ ማለት አልችልም Guyyaa hojii isaanii kan eegalan ganama sa'aatii 2tti kan ta'e Obbo Muhammad galgala hanga konkolaataan hir'atutti eeganii manatti kan galan halkan naannaa sa'aatii 5 yookaan 6ttidha. Afaan adda addaa ja'a kan dubbatan ogeessi tiraafikaa kun jaalala hojii isaaniif qaban irraa kan ka'e magaalaa keessummaan deeman keessatti illee tiraafikummaan ni tajaajilu. Hojii kanas hanga dhumaatti akka itti fufan dubbatu. ስድስት ቋንቋ አውቃለሁ አማርኛ ሶማሊኛ እንግሊዝኛ Afaan ja'an danda'a. Amaariffa, Somaaliffa, Ingiliffa, Afaan Oromoo, Hadaree, Arabiffan danda'a. Arabiffa mana hidhaa Somaaliyaa keessatti baradhe. Yeroo hedduu afaan adda addaatiin dubbachaan tajaajila. Yeroo tokko Jimma guyyaa ayyaanaaf deemeen ture. Hojjettoonni tiraafikaa achiis na beeku turani. Battalumattin gara hojii seene. Dhiphuun tiraafikaa yoo jiraate an hojiittan seena. Hararis yeroon deemu tiraafikiin baay'ennaan konkolaataa irraa bu'een keessummeessa. Wucaalee yoon deemu mootii tiraafikootaanaan jedhu. Keessummeessutti nan gammada. Balaan konkolaataa afuusaatti nan gammada. Gammachuudhaan keessummeessa malee hin eekamu. Ani barumsan kenna. Sanattan gammada. Sooroma boos hojii kanarraa duubatti hin jedhu. Biyya koof waan of qabu homtuu hin jiru. Kanaaf hangan kufutti hojii hojjechuun barbaada. ስለዚህ እስከ